السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم نجاجرتو. دعوتوني كينيا ماتين channel كينيا هندي كيسانو أكم جرتو. هر ماجي وانتو كنا ديبيت. إلما بيرا غراقب ديبو مالي وانت جر تيكو نا ديبيتي دكتور هندا تيجافت لجرا وان كان يجورا. وان مال إسأكتة وان معلوم ما إسا دباسة شوف. غرو وان تيجي غراني سي هنگام ما تكون أكو ما أقدر تنكنا إيده جرا إنير أني كبيرا دي أوف ديم تيمو وانت كنا كمي المبرا غراقب ديبو. جريدين يادي جرا ما جتن. يجون نمني أكن تفكرني أجر نمني تكو دي بودتي ilmu garabat hebodatti garaan isaa kuma duraanii normaali akkuma kiyya kana ta'aa jedheeti yaadeen garuu gaisii akkasuma dhiiteetuma jira ay doktara bilbilee gaafadhee maalinni hanga ammatti garaan isii gadi buune ilma biraa garaa qabdi moo maalinni jeen akkanuma aadiidhaan aan jedhe akkanuma deebiseetiin hir'achuun isaan oolu akkanuma namni hunduu akkanuma eegin aan jedhe garuu anna hin beekne maalinni rakkoo isaa dhalli nagarree sana jira dhalli nagarree amma dhalteemi amma maalittiin gaafa dubare an akkuma ati agarteettiin arge alaa kulli haala waan daafuu namni hedduuni hidhadhuu naan jaani garaa hidhachuumo din garaa operaasiyoona hidhuun ni tahammoo hin tahu mee warri akka hiyyatti operaasiyoona taatanii argitan naafuma garaa operaasiyoona godhatanii nama hidhatu hin dhageenye an akka mataa sagalee kee ol kaas mee la garaa hidhachuun kun akkami namni ni beekan isaan alaa kulli haala garaa hidhachuun ni beekanii warri dehee arge hundinuu ni beekanii warra operaasiyoona godhatan keessaa ifumaan isinirraa bu'e immoo akkuma warra normaala xabii daleessanitti isinis garaa hidhattanitti isinirraa bu'e amma nam tokko garaan waan madaasi qabuuf jecha ifin hedinii naan jaa tokko ammoo hidhattu sirraa badaa naan jaa akkamtu dhugaa warri agartan naaf himaa laa ani akka yaadutti garuu garaan erga hodhame boodatti garaan wanti dhaani kuni jalaan hin dhalle ka hodhameedha kuni operaasiyoona kanaaf ni hidhamaa jedhee yaadoon akkamitti ka madaan suni wanta jechuu danda'a yoo garaa ka hidhan ta'e garaa hidhachuu jechuun nama akkanuma normaalii ta'e yoo ta'e normaalii akkama normaalii sodeesse yoo hidhatte hidhachuu danda'a garuu kan sarjarii kun ammoo hidhaan waan ta'u natti fakkaatan akka namni akkasiin jedhu suni warra normaal deefsitti himan malee ka sarjarii kanaaf natti fakkaatu hundaafuu mee namni muuxannoo qabdan namni kanaan dura ilma karaa sarjarii karaa amaliyaatiin ilma argatanii beeytan yookaan ammoo nama ilma akkasitti argate kan beeytan kan garaan isaa irraa dafee hir'ate yoo jiraate akkaataa isaa namni kaa walirra jira walirra beekaa akkuma aadaa keenyaatti dawaan aadaa keenyaa hedduu jira kan waan akkanaatti nama fayyadu garuu doktara gaafanaan aadiidha homaa rakkoo hin qabu hin badaa akkasuma dhiisii naan jedhe yaa torbaan gee suutaan badaan doktarri jedhe sun hangammaatti hin argineen maal ta'eeti jedheeti anaayyuu na yaachisee jechuudha kabiraatu duubaan dhufuu deemaa jedheetiin baranii xiqqoo sodaadhe dhugaa wayi kabiraa jiraata cheekaappi goonsteeti ay kun maal laalamuu qaba ilmi biraa ka duubaan garaa keessa jiru taanaan rakkoodha kun laalamuu qaba akkuma argitan jajjabaattee jirti ammas guyyaa kaleessaa geessinee pilaastara garaarratti maxxanfamee ture san pilaastara san irraa hiisisnee jirra irraa baasee jira doktarri jechuudha jalqaba akkuma nama madaa qabu akkuma nama waan tokko ta'e kamittuu irratti waan maxxanfamu jira garaa isirratti jechuudha wanta san guyyaa meeqa sirra ture yaa guyyaa jaha irra ture kaleessa irraa baasisne walumaa galatti kaleessa irraa baasee ani kabiraa jijjiraaf jedhee eegeeyyuu doktarri hin jijjirreef sanuma qofa irraa baasee dawaa nu barreessee akkasumatti dhiisaa jedhe garuu laal naan jedhe mee ni mul'ata bootaan sun naan jedhe bakki mee eessa bira bakki bakka isame sun naan jedhe garaa isii yeroo gallaalu waan takka wanni mul'atu hin jiru yeroo irraa baasan jechuudha doktarri haay ajaa'iba natti mee maal jedhee ilaaleen nuti kabee nu bar biyya keenyatti operaasiyoon yoo jedhame bar ka akkanatti hodhame zigzaagii hodhame kana jira garaan namaa kun san beekna nuti baay'inaan ka argees jechuudhaanis garuu laal naan jedhe yoo gallaalu bakki hodhame jedhamu tokkoyyuu bakki beeysu garaa isirratti hin jiru haay eessa bira bootaan jeen bakki ani ilaalaa jiru garana ture inni ammoo bakki doktarri natti mul'isu kunoo as jedhee gara jalaatti gara gadi bu'eeti jechuudha waan tokko mul'atu waan hodhamee hin fakkaatu awwallaa ajaa'iba natti jechuun ka biyyi hundi wanta akkanaatiin wal caalti akkuma beekamu biyya keenyaan namoota sarjarii ta'an maatii kiyya keessas nama hedduu argee jira biyya keessatti dhibee biraatiinis ta'ee jechuudha madaan hubachiin bakki itti hodhame sun milikkitni guddaa ta'e hanga ammaatti jira
kan garuu biyyoota gurguddatan kanneen keessatti garuu wanti kun amma biyya keenya galee hin galle garuu addan beeku amma sa'aatii kanatti biyya kaawwaadha jechuudha. Magaalaa guddoo jiraachuun. Maya biyya keenyas galuu danda'a sa'a kanatti hin beeku yeroo an jiru san garuu hin argine waan kana. Biyyaa sun bar kaawwiyaa jaaniiti. Kaawwaadha ni jira. Kaawwiyaa jaaniiti ni jira yaani akka biyya tanaatiin miti malee. Keessa banaa dhiisanii isaa garaan namaan hiikkata warra tokko akkas ta'e. Yaa ni hiikkata tokko jaan kaa'ee garuu kuni waan hiikkatu miti dooktarri inni hiikkate maaltu hiikkata nun jedhe amma dawaa kana kenniifi dawaa kana irratti diddiba jedhee waan diddibamu nutti kennee sanuma qabanneef hin galle homaa wanti hiikkatu hin jiru noormaaluma garaan dhiitee immoo ofumaan hir'ataa jedhe awwal bilbilaanis gaafadhe kaleessas akkasuma qaamaanis akkasuma nun jedhe jechuudha ani kana kaa hin beekne garaa isii yoo ilaalu ammoo bakkummaan hodhaan bakki inni baqayse eessa akka ta'e tokko iyyuu hin beektan soosiis argitanii laaleetti dhabeen isan nam mul'ise kunoo asii maal taate namichi olaan jedhe dooktarri laalee dhugaa nama ajaa'ibaa namoonni kana dura sodaatan yeroo akkanatti baqaqsanii yoo kadhayan ta'e waan namatti madaan sun alatti mul'atu isni ka fakkaatu yoo ta'e dogongartan hin fakkaatu inumaayyuu mul'atu inumaa hin mul'atu wanta akkasii saniif hin sodaatina baqaqsanii yaaluun kun hedduun keessan yaa akka waan jabaattis ilaalama akkasuma immoo ulfaataadha illee dhugaadha ni ulfaata baqaqsanii yaaluun walumaa galatti garuu namni obsa qabu namni jajjabina qabu waan hunda sammuu keessan dhufa amansitanii keessa dabartan hanga jalqabaa san erga isin baqaqsanii erga deessanii boodatti isin dhukkubuu danda'anii dhukkuba sirriidha isiis akkasuma dhukkubaanii ture san boodas xiqqoo isii akkana jettu akka duraan isin akka fete ta'utti hanga guyyaa xiqqoodhaaf jechuudha hin dandeessu guyyaa xiqqoodhaaf jechuudha san booda isinuu irraanfatte inumaa hin jiru wanta akkasii noormaaliidha jechuudha guutumaan guututti kanaaf isinis hin sodaatina ammas irra deebiidhaan akkasuma kunoo anatu araasii baasaan jira yaa akkuma agartan Fatiyaa Mujaahid ni jirti isiidha yeroo baay'ee kan araasii isii baasaa jiru waan gammaatti Fatiyaadha yeroo Fatiyaan gadi baatu ga'anumaatu jira waan tokko dalaguudhaafi amma mul'ii hidhadheetiin ka'aa jira isii arrasuudhaaf araasii isii baasuudhaaf akkasuma arrasu jedhamu araasii teessisuudhaaf yaa akkasuma maqaa bara arrasuudhaaf jedhees maaliin sakkuma bara ati akkana jennaan ni bara malu akkana fi ganaan arrasu deemtaa jeetti gaa torbaan geetiin jira haa torbaan kaa kun Fatiyaa jira mireef achi booda jedhee bara egaa hanga ati fayyitutti jechuu barbaadete waan sii godhamu kanaaf mul'ii jabeeffadheetiin ka'ee jira jechuudha isii qofaa miti ilmoo kiyyaas kaa isiin beekaan ciistee ka'ii paamparsii irra jirnaan jechuu jalqabdee jirti suni mataan dhukkubsee amma suni manaa na baasu jedha irriba keessaa faana kaastee ka'ii paamparsii jiriif naan jette isiin ciistee kun nama raajuu ka'ee jira amma hanga mana kana dhiisee bayutti naan taane halkan faa bayi asiin gadi utaale faana godhaa jira amma halkan faa maaliif asoo an rafee daqiiqaa 30 guutiin ka'ii paamparsii irra jirnaan jetti hayyee jedhee jijjiirellee waan dhufe ka'ee amma immoo waan saffire naan jetti bakka ciisee ammas kaan mallee kana fide naan jetti rakkoodha dhugaa ilmoo walumatti qabna wayaan kophaa kiyya qabaa naa yaaduun dirqama akka ani mirr na godhee diraabadu na godhaa jirti numaayyuu ala oolee galutti na godhaa jirti inna nagaa mee sagalee kol kaasee haasee nageenyi maalis nagaa qabaa akkana nagaa qabaachuun akka kiyya kana achi garaa baqaffamtee wasa keessaa fuudhanii ilmoo fidura ilmoo isa waliin qabnaan akka angaraa na baqeessanii na keessaa fuudhanii tanaa booda siitu tawwaxxaa maali xaddeetiin jira jechuudha tawwaxxaa maalidha tawwaxxaa jetti tawwaxxaa kana hiikaa isaa beektanii ani naan galle eshi kabiraawo amma axmitiin adalagi naan jetti amma asuma deesse Fatiyaan ni jirti Fatiyaan si adalagi isiin dadhabdee ka'ee axmitiin adalagi mee amma angaraa sin nyaadhi yoo ilaaltan ka'ina akkuma ani ilaala anuma dararuu feeti jechuudha akkuma ani jedhee iyyuu na godhuuf ka'ina adalagi jetti akkana taanaan immoo natti hafu kana booda ilma biraan dabalee ilma biraa anu tana booda hin dhalu ahaa jaalatti dhaltaa gaafa yaay garuu ni fedhaan akkas hin jedhan ilma biraa kana intala fedhaan ammas kan achi booda walumaa galatti meeqa fedhe sagal fedhaan ilma sagalii gaafa ilma sagal guute Fatiyaan achi ilma sagal jennaan uu jedhaa jirti ilma sagaliin dhala akkas fedha jechuudhaan yoo isin hin fedhe jette rakkoon qabu sadii afur fuudhees afran sadiin irraa sagal godhachuu danda'a ilma sagal sii ta'ami rakkoon qabu jettedha isin irratti ragaa tokkoffaa waan amma dubbadheef isin ragaa isin godhachuuf ilma sagal yoo isin takka caala hin fedhu jette sadii afur fuudheetiin
ilma sagal irraa argata akkasii fatiyaa laalaaboo mucaanni duuti maalin jettee isiin marsa yaada jirte kanaafuu hordoftoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanuu asumaan namoonni haaraa taatan subscribe godha namoonni warri jaartii lammaffaaf sadaffaa ta'uu barbaadanis asumaan kottaa jaartii lammaffaaf sadaffaa ta'uu kan barbaadan ulfaadhu galatoomi asumaan kottaa ani jaartii lammaffaa kee ta'uu fedha abdiidha jedhaan barreessaa sadaffaas kan ta'uu barbaadu sadaffaa afuraffaas kan ta'uu barbaadu afuraffaa achi biran dabarsuu jechuudhaanu nageetti akkasuma qofa nagee inni maa argamu san caalan barbaachisu Hotta isin. Kanaafuu kana booda akkana sodaachisnu malee lama sadii sirra fuudha jennee sodaachisnu malee hin danda'amne ijoolleen amma. Hundi fuutaa malee kana booda modeluun barbaadu. Maayidhaan harki anaatu beeka. Alhamdulillah. Tatanaa achi loloo barbaadde. Maal agartee mee wanti argite maali garatti baattee sirriidha. San booda ofuun beetu yeroo baqaysanii wanti si godhan mee maal argite? Waa hedduu takka jiraate anaaf illee haala. Sun dhugaadhaan naaf galaa darraa hedduu jira ilmoo argachuudhaaf yeroo jalqabaatti sanuu hedduu ulfaata. Kanaaf nutis qoosaadhaa fi malee ilma lammaffaa yaa'u argachuun namni kamuu hin fedhaa ilma lammaffaa garuu erga tana xiqqoo ol guddistee booda lammaffaa ni argatta. Isinis gaafsan ni feeti dirqama kun namni kamiyyuu jechuudha takkaatti hin dhiisu yoo dhiira argate intala fedha intalli yoo argate dhiira fedha waan ta'eef kuni waanuma jirudha. Egaa garaa isii kana isinummaan koomantii na barreessaa garaan hir'achuu dide kan jedhe kana Fatiyaan seeta koomantii jalatti barreessaa fala isaa naa himaa akka beektan Fatiyaan leekulooti Fatiyaan garaan isii maal ta'ee hin hir'anne jettee samoonni kan qaqqabaa jirti yoo isin asiin harkaan tuutu isin asii iyyiti nan qabin jettee garaa geettu qeen jettee kanaaf waan goonu hin beeknu hundaafuu isin koomantii jalatti nu barreessaa abdii akkana godhii wanti akkanaa kun furmaata jedhaati nu barreessaa akkasimi. Warri argitan naafi maashin. Warri furmaata osoo hin taane warri taatanii argitan qofti naafi maa. Dhugaadha furmaatiin sanumaa bar kan ta'ee kan dahee arge yookaan ammoo nama akkuma Fatiyaan si biratti ati deesseetiin si biratti turtee argiteemi akkuma keetii nama argee jechuudha akkuma Fatiyaa kanatti namni akkasii ilaala akkanaa barii akkana yoo gootan. Kan dhalee argees kan. Harki akka naa mitan hin fedhu. Harki akka naa mitan hin fedhu. Kan ilmoo argate. Wallahi ni muhaay. Okay. Kan dhalte qofa yoo taate. Kan ilmoo argattee argee qofa. Egaa akka isin jettutti namni ilma kanaan dura ilma argatee arge namni akkasii sun na haayi malee kan nama biraa argesanii miti jetti namni beektan kan namoonni akkasii sun yoo agartan asumaan dhaamaa fi ammaaf viidiyoon isin qabannee dhufne gaanama gaafiidha akkuma gaafiitti waan kana irratti haasoyne mee koi waan kana ni gaafannaa nama doktara gaafadhe doktaris obsinaan jedhe mee isinis ammoo isiniif qooda. Ammoo namni hidhadhu naan jennaani akka isin gaafannu godheeni jechuudha. Yaa namatu hidhadhu jedhaan garaa hidhadhu jedhaniin kana sirrii miti aanan akka yaadutti madaadha madaarratti hin hidhamu garaan waan biraa ta'uu danda'a kanaaf wanti kun sirriidha kan jedhu irraa isin gaafanne jechuudha asumaan isin ammoo deebii kana namni beekte yoo jiraatan nuuf deebisan garaa hidhachuun gaariidha moo gaarii miti akkasimi kanuma egaa hordoftoonni keenya koomantii jalatti nuuf barreessaa akkuma isin jedhee namoonni haaraa taatan subscribe godhaa namoonni viidiyoo keenya daawwattan hundi keessanuu laayik tuqaa laayikiin keessan hamileedha viidiyoo keenya kan itti aanu hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura bye.